kanarratti wayya. Akkam ooltan. Maguddoon dhiifama naa godhaa bakka itti ce'uu qabu jira. Saniifin isinirraa nutaalee borootaan nagarafachuu dandeessan. Arrafaa dabra. Hunda dura warri qophii kana qopheessan dhugatti hedduu galatoomaan jechuu barbaada. Qophiileen akkanaa duuba deebinee seenaa keessatti namoota saataatu wantoota seenaa keessatti godhaman dalagaman irra deebi'anii yaadachuudhaatuun amaleeffamaa dhufuunis waan faayidaa guddaa qabaati. Yeroo dheerallee turre yeroo asaanaa kana yoo yaadattan bara 2012 se'a Torontootti yaadannoo soosoo afran kalloo qopheessine turre achirraa kaasee wanni dhufe qophii yaadannoo waggaa 50ffaa Ali Birraadhaa sanboota sochii Maccaa Tuulamaa sanboota sochii Baalee kana godhuun maduras dubbateetiin jira faayidaa qaba. Faayidaan inni qabu maali? Tokko seenaan sun keessattuu warri seenaa san dalagee waggaa seenaan sun dalagamtu keessa ture qaama nu keessatti argamuun laayibrarii lubbuudhaan jiran irraa odeeffannoo san dhaggeeffachuun hedduu nu fayyada jechuudha. Kana wayyaana fakkaata. Wanni nu fayyadu seenaa san irraa galmeeffannee ammayyaa sin waraabu jira. Waggaa kana waraabu ilmaan keenya boodaan dhufan waan nu dhageenya jennee ittiin nu osoo hin ta'in warri waan san dalage akka waggaa isaan dubbatan irraa argachuun seenaadhaaf nu fayyada. Garuu waan guddoo akka san caalaa nu fayyadu jira. Kunis maali? Oromoon bara dukkanaa san keessatti bara hamtuu san keessatti bara jechi Oromoo jedhamu kun lafarraa dhabamuu ga'e san keessatti yeroo diinni keenya jalaa gubbaan nu marsee jiru san keessatti yeroo addunyaa gurguddoo dhiisaati ollaan nu hin beekne san keessatti ilmaan Oromoodhaa ka'anii qabsaa'anii asiin nu gahuu isaanii waggaa agarru bara teknooloojiin guddaa jirutti bara Oromoo addunyaan beektutti bara namni keenya kabarate dirree guutee dalagaa dhabe tana keessatti maal dalaguu akka qabnu dhaloota kana yaadachiisa jechuudha. Dhaloota kana akka inni rafu tokkoffaa potential humna inni qabutti agarsiisa. Lammaffaa dirqama irra jirutti agarsiisa jechuudha. Kanaaf dhugatti warri qophii kana qopheessitan hedduu galatoomaa jazaa guddaa nurraa qabdan jechuun barbaada. Itti aansuun gosoota irra yaadannurraa qabxii takkaa lama dubbachuun barbaada. Keessattuu gosoota xirroo saniin wal qabatee gosoota qeeroo ganamaatis walitti qabnee wanni qabxii takkaa lama wanni irraa yaadachuu qabnu. Contribution, specific contribution. Gootonni qabsoo Oromoo keessatti qabsaahan jaaraman wareegaman arras lubbuun jiran kaarras wareegamaa jiran waggaa 50 kana keessatti hundi Oromoodhaaf bu'aa akka contribution qaban. Specifically garuu gareen sun bu'aan inni buuse maali jennee what was so unique waa'ee garee sanii wanni guddaan isaan irraa hubannu tokko kun warra ganamarraa barbaachisaa qabsoo hidhannootii fi qabsoo hidhannoo jaaramte very important. Qabsoo hidhannoo waan takka qabsoo hidhannoo jaaramte organized military action organized armed struggle warra wati kana lafarraa kaaniiti miti. Reefu hangafoonni kiyyogaa se'an warri akka jaarraa kun warreen biroo qabsoo Baalee keessatti socho'aa turan. San dura garuu matatti naannoo ofiitti qabsaa waan turaniif gootummaa onnee waan qabaniif gootummaa sarraan qawween hoggaa dhufte hangam akka jabaatan. Qawween sun immoo nam tokkoo fi nama muraasaan ta'urra baay'atanii hoggaa socho'an bu'aan isii hangam takka guddaa taate. Baay'ina san bira dabranii immoo bifa jaarmayaatiin yoo socho'an hangam takka bu'aa akka qabdu waan hubatan jechuudha. Kanaaf har'a yeroo tokko hoggaa duuba deemnee ilaallu waan maraataa dalagaffaa nuuf fakkaata. Biyya Oromoo ta'uu hin beekne keessatti har'abaa miti beekaa namni 1974 bara 1974 yookiin immoo 69 kana keessa Oromoo hin beektu turte jechuudha. Uummata akkasiisan keessatti uummata Oromoo qawwee qabattee waraana qabattee deemuu isii akka waan strange taateetti laalu san keessatti jaarraan isaa taatu Elemoos murnii isa wajjin socho'e sun qawwee takkaan fiduu danda'uun isaanii the meaning of power. Angkong malah kata tuan betul. Kawan dina Jesu kau faham mesti. Dina boleh si Jason, mancanis ni Jason, wanda. Waktu kau betul tu kau pak. Umani kayaknya gua tu mana budak, uson tani. Umani kayaknya
qabeenya dhabuudha osoo hin taane kan cabee qawween Awurooppaa harka warra nu mormu waan seeneef olaantummaa sanii fi qawwee fiduun balance of power san restore gochuudhaaf barbaachisaadha ture. Maal jechuudha? Psychology uummataatiifuu Oromoon waraana qaba dhukaasee ifirraa deebisuu danda'a jechuun ummata kana tarkaanfii dadammaqinaa gara fuulduraatti bu'aa guddaa akka buusu hubatan. Ana kan laalutti iftuba deemee kan laalu turree mootummaa san garagalchinee nuti aangoo qabanna waan jiran qalbii keessaan qaban. Wanni isaan beekan garuu ni jira. Dhufanii maqaa Oromootiin qabsoo hidhannoo rasaasa yookaan dhugaasan taate qaanqee qabsoo hidhannoodhaa lamuu dhaamuu hin dandeenya akka qabsiisan nu beeka. Elema waan xiqqoo dhufanii torban muraasaaf qabsaa'anii wareegaman. Namni hanga xiqqaan jaallugoomsaan fa'aa warri isaan biraa hafan laquun ni face. Konkuluuziinni sirrii nafxanyaa yeroo san irra ga'e is very interesting. Dhabamsiifneedha. Damsisan waan. Dhabamteedha. Wanni ajaa'ibaa garuu qawwee lamaan asaan achitti dhiisanii jaarraan fudhate qofaa miti. Uummanni Oromoo hidhatee nafxanyaa dibbochuu akka danda'u uummata Oromoo hundatti dhawwaaquu danda'an jechuudha. Achirraa ka'ameet kan deeme. Wanni guddaan keessattuu qorattoonnis ijoolleenis raawwachuu qabnu wanni isaan gaafas hubatan har'allee relevant. Har'allee gaafas isaan uummata hedduun dammaqin san keessatti haala hamaa san keessatti barbaachisummaa organized military hubachuun isaanii har'allee relevant. Har'a humna amma qabnuun sochii amma qabnuun dadammaqina amma qabnuun nama barate amma qabnuun mootummaa kana rasaasa malee lafaa dha'uu numa dandeenya. Haa taatu immoo kabajamuudhaaf uummanni keenya akka kabajamu akka wal kabajuuf dantaasaa akka tiifatuuf yoo kan barbaadamu taate dhugaan elemoo kalee hubate sun dhugaan waa kalee hubate sun dhugaan faawundaroonni keenya hubatan sun har'allee hubatamuudha qaba jechuudha. Uummanni humna waraanaa jabaa hin qabne. Uummanni humna waraanaa jaaramee fi biyyoolessa national army hin qabne dantaa sabummaa isaa kabachiifatee turuu hin danda'u jechuudha. Tokko kana wanni guddaan lammaffaa keessattuu elemoo irraa wanni hubannu maali? Namni kun nama successful businessman. Nama Oromiyaan bilisoomuu baattee akka dhagaatti diriirfatee jiraachuu danda'u. Jaarranis ilma tujjaaraati. Ilma nama guddaati. Wanni isaan irraa hubannu maali? Leencalloon beekamuun beekumsa qabaachuun barnoonni hanga uummanni kee wajjin hin taanetti hanga uummanni kee gabrummaa jala jirutti kabajaa siifituu akka hin dandeenye wanni isaan fakkaata. Absolute selflessness. Edan irraa ka'ee maatii isaa facaasee qabeenya isaa dhiisee dura qabeenya fiitiin nama asii baqatee macaa tulama keessaa kadheessee haa taatu hoggaa waraanni baalee cabu haa taatu kana hunda ifi qabee leencalloo miitiin ifi qabuun. San booda warri isa biraa ka'ee qeeroo ganamaatiin bahe milkaa'uu dhabuuf harka diinaa bu'uun isaa abdii isa kutachiifne ifi maafiin godha jedhu jechuudha. This absolute selflessness. Dhaloota kanaaf particularly dhaloota keenyaaf ijoollee na umrii tiyyaatii fi naa gannaa ol jirtaniif it really needs to be understood. Maaliif yeroo sanitti namni akkasii waan akkasii godhu nuti har'a beekumsa qabnuun barnoota qabnuun if qusannee yoo kateenyu taate rakkoo jira jechuudha. Wanni dhaloonni kun irraa baratu that virtue of selfishness sun hedduu barbaachisaadha jechuudha. Kabiraa sadarkaa amarra jirru irratti qaphiilee akkanaa qopheessuun irraa haasa'uun waan barbaachisu fakkeenya takka lama isiniin. Jidduu sana duula gabaa lagachuudhaatiif deemu jiranii gartan. Kana magaalota akka ajaa'ibaatitti guyyaa shanan cal godhan keessaa takka dadari. Amma hedduu gammadeetiin namni tokko mataa keessa na dhufe. Dura abbaa kiyyaa haasayaa san booda immoo damshoon faan warri hojii turan na himanii Yusuf Sheeyitoon. Akkana mataa keessa na dhufe hin beeku
أبو دادا ورا دادر يوسف شيطان أرى أول كأتي سنين بوني وكان أنجو ولا ما تقفان وجول ما دادر أي يوسف نانجن نجول هدو نمني تقول كسمة إيه كبري ساترة دكا مكان سارة جرو فوتو كاسين إرجع ولا ما تقفا سينا وريكم تودا كينيا بكتة تياكو بني قال ميسني كاون هنگام تقبوا كاب لما فا قولني إيجا كوفيهو كبري كيسا نما إنسباير قد وقت انتو هوكان مكار غربا سني دو ganti wanti wali haasa'ee onnee guddoodhaan arralleetu hufan jechuudha. Kanaaf waa'ee gootota keenya irra deebinee haasa'uun galmeeysuun dhaloota dhufuuf dabarsuun isaaniif waa godhuudhaan miti. Isaan faarsine sadii baafne hin jiran. Dhaloota itti aanuuf onnee horuudha. Dhaloota itti aanuuf xiiqii horuudha. Nu fayyada. Dhumarratti wanni nan jiru maali? Oromoo. Sadarkaa amma irra jirrutti waan waggoota 50 namoonni seenaa raasa'inu kun hundi ooyiruutti habaqaalaa turan. Ooyiruu facaasaa turan. Bikkatti cinaa facaasanii daraaree cinaa immoo osoo jala qoqqotu jiranii biraa wareegamantu arra daraaree guddatee asheetee goggogee yeroo silaa shimbirroon bakka adda addaa nyaachuu deemtu. Gariin abbaan ooyiruu ilmaan abbaa tokko haa ooyiruma sanuu asheetuma sanuu arguu hin dandeenye. Lammaffaa akka diina sodaatee diina nadhaa jee irraa murachuu sodaatu. Diinni immoo jalaa gubbaadhaan jarri kun nyaachuu hin danda'u nutu irraa nyaata jee qarriffaa qaratee kun nyaatu jira. Kun nyaatuun qopheessu keessatti dhaloonni qubeedhaa dhaloonni keenya lafaa ka'ee wanti abboonni keenya irra qabsaa'an tun callaan misoomni abboonni keenya nuu facaasan kun nuun malti. Faayidaa keenya qofaaf osoo hin ta'in abboota keenyatti gurra godhuu qabna jedhanii ka'uudhaan sochiin waggoota muraasa kana keessatti godhame callaan facee bakka adda addaa jiru sun walis sassaabamee gootaraa akka seenuuf nu fayyadaa jira jechuudha. Garuu immoo ooyiruu teenya akka to'annu shakkiin hin jiru amma. Ooyiruu teenya deeffannee gootaraa akka naqannu shakkiin hin jiru. Humna sorachaa jirra. Dandeettiis ni qabna. Haa taatu immoo ani maqonna bulaati kanaaf waan kana haasa'a. Yeroo callaa gootara galfaytu inkirdaada keessaa buusuu danda'uu qabda. Sii galfachuu deemu hattuun akka kararraa nanne hatti harreerra. Jooniyyaan akka itti nayitu urattee xaafiin facaatee akka dhumne godhuudha barbaachisa. Kana jechuun maali? Kana jechuun qabsoon siyaasaa Oromoodhaa siyaasa qabsoo takka resistance politics irraa gaba governing politics jijjiiramuu danda'uu qabdi. Akkaataan itti ijaaramnu, akkaataan itti haasoynu, akkaataan waliin itti wal qunnamnuu fi uummata addunyaa wajjin haasoynus amma booda nu dheeni ni boonyaa osoo hin ta'in biyya qabanne akkamiin waliin jiraanna nu jidduutti. Ollaa keenyaa wajjin akkamiin jiraanna. Sabboonummaan teenyas jijjiiramtee jirti. From reactive dhaawamneerraa assertive ta'utti. Mirga keenya nu dhiibanii nu deebisaarra mirga keenya ni deeffannaa ceetee jirti jechuudha. Kan ammoo jaarmee kanaan wal madaalu jaaraa deemuudha barbaachisa. Kanarratti waliin mari'ataa, waliin jabeessaa, wal dhaggeeffachaa deemuun barbaachisaadha. Yoo waan isaan facaasan tana inkirdaadaan alatti osoo hin faffaca'in bikka takka keenyee hoggaa keenyummoo tana wadda. Jarri kun hoggaa qabsaa'u ganda isaatii qofa hin qabsooyne. Callaa tana, xaafii tana, boqqolloo tana warri soddaa kiyyaa warri ganda kiyyaa qofa haa nyaatu hin jenne. Ilmaan Oromoo hundaaf irra qabsaa. Hoggaa qabsoo tanaas fuunee gootaraa keessa keenyu ilmaan Oromoo cufti tokko osoo alatti nafa. Tokko haqa isaatii ol osoo hin arganne, tokko haqa isaa akka hin dhabnetti akka namuu irraa faayidaa argachuu danda'utti inclusive liberation fiduu danda'uudha qabna. Kan ammoo fiduudhaaf humna ni qabna, dhugaa qabna, tarsiimoodhaan mesa qabna, ni injifannaa nagaan jiraadha.
فيادا ذلك فيادا دقيسني جرجر الجرا شيء سلاقا في تكلين كبابي ندرا بافته وسوقا في هدي يوم تو أنقاف الدبرمان دبرا أرى سلامنا خنا خيسة اللي أويمن دفع سلا ورابو يرتول ورابه وما ينكبو وجيبرو كباشوني مالا أكاسمة تيرا دبرا فيادا أما كأتيانو دان جال إسماعيل عمر دكتور إسماعيل عمر دبتا فيدو أسيتنو دهاتو أمالي هوغانو الآن جارمي فيدو أنا دكتورة إمسا قمتشوتي بكما إسان لم يكن والدرا دوبا أكا سينا قبصوتيس دبي سينا تنا إسان ما فين ديسا ما أسمو دهاتا أسمار المتاع Gari aku mau beri wadara mundatani fi kumacang khana duradul so imsa gamachu asmukhotu isanis sah haga murasa toko kabdani ogani sendabus anara nari nasur mata muasin makaya Kemudian di temu kehogan itu apa ni? Mereka Abdul Rahman juga tanah. Ibsa gamachu cara ini hai ibsu ya khi bakasuni ifhimu ya sodate jaitin ikotaka ibsa gamachu jechuun jalqaba qabsoo nama goda keessa irraa fudhate zamana sooressi jaarraan abbaa gadaa goda keessa taa'u warra gartee innuma naa himu yaadachiisumaa fi dubbachuu barbaade akka bakka tana irra dabruun barbaanne waraana nama 375 if waliin waraana درگیرا مقاسه ادب رسوم آراماتی خگه سنجود ترام میں اسر رہا دے گئے انو من چارت جاؤ غلطوما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهند درسي جالن كبجمتوتا أرموتا أيانا يرو درا مكا أرموتين ركافمي خن دين هبشادا قلبين شبتي بحكا تبوت فكاتي خني أمني أرمو بكا جرو دمك خائلفا خنا سبب قدچون بكتنت بيا أمريكا خيست مزورتت نمني أمنا جيوكم ولك أبامي قويا خنا يادچون gammachuun guddoon akkana dhagamtu na gooti guyyaan kun guyyaa dukkan kan namni waan oromoo quban qabne guyyaan kun fuula durallee khani qabsaawota oromoodhaa warreen yeroo san Oromon nijirti Oromo awwalamte awwala baasuuf tattaafatan kani
nu yaadachiisu jechu fuula durallee kan inni irraanfanne jaallan kabajamtoota kanatti aansee wanniniin jechuu barbaadu gooytaan haa galatoomu kani jayna goota gameeysa namaa qaruutee fagotti waa argu uumee kan isaan yeroo duraa tii wal naqunnamsiise ha uume haa galatoomuun jedha. kanatti aansee haasawa dheeraa bira keeysan deemuu yeroolleen gabaabdu'u bara 1977 ji'a maarchii guyyaa 3 kani magaalaa baddannoo waraana sadarkaa yeroo lammeeffaarra ijaarameen jaarraa abbaa gadaa weerara godhee magaalaa tana jabsanii nama Oromoo maqaa Oromootiin hidhame hidhaa baasan bakka Jimaa Haaji Bushiraa bakka jamtuttiin goota kanaan wal qunname. wanni inni natti dhaamsiisaa ati Oromoodha biitti tee Oromiyaadha. Oromiyaan humnaan qabatamte Oromoon humnaan gabroomte humna hidhannootiin malee wanni nu baasaa hin jirtu kanaaf hidhannoo nu barbaachisa kanju natti dubbate. geerara kana kaniin biran kunne labsuu inni labse tana kanii hintu inni bira kutuun danda'u wanni yeroo sannaan jedhe boruu baabariisooyee galgalooyee galgallinaan dubbate boruun na mari'ate roorroo hamtuu agarraan Oromoo saba koo kiyya garaa namaa itti hadhaa du'aa filatee eejee jechuu duuba hidhannoo nu barbaachisa. hidhannoo tana ollaan keenyaas akka Oromoon kaatee naaba kana firraa facciftu waan fedhii Oromiyaa tana qabachuuf qabaniif fedhiin qaban akkamitti hidhannee diina kanaan ifirraa dhoorkuu dandeenya karaa lamaan sadeeyfaa diinarraa hiikkachuudhaan haa qabsoofnuu kan jiru natti dhaan karaan lamaan sun habashaa yeroo tana Somaalee ol seene waraana jaaruuf qophii irra jira. Tana keessatti qooda fudhannee hidhannoo karaa waraana bilisummaa Oromoodhaa deebi'uu dandeenya. Somaaluma biyya teenya seentee biyya teenya keessa jirtu tana itti dhalooynee irraa qawwee hidhannee waraana bilisummaa Oromootti deebi'uudha dandeenya. Kanaaf karaa barbaachisuun ijibbaata goonee karaa kana sadeeniin hidhannoo teenya hidhachuu dandeenya kaju'uuniin waa takkaan malee yaada kana jireenya kana waliin fudhadhee karaa Finfinneedhaa deemi hidhachuudhaaf nama Oromoo achi keessa jiru
waliin barnoota kana barannee rabbiin mijaanu tolchee akkuma silaa yaanne sanitti hidhannoo tanuma silaa barbaachisu ta yeroo ammayyaa hidhannee gama kutaa hara deebuu dandeenya diinumaa wajjin nama kana dammaysinee akka isaan karaa waraana bilisummaa Oromoodhaa deeman hedduu carraaqii goona. Nama hedduutu karaa gobeellee nu gaafate qajeelchine. Kana nulleen akkasumatti kaanee karaa gobeellee deemne jechuudha. Hin milkooyne Somaalee karaa kanan nu qabe. Bultuma 15 hidhaa keessa nu bulchan. Qawwee teenya nurraa fudhatanii. Somaalee fadis jira. Namni guyyaa san nu qabe kan bira nu geessan illeen bakka jiruun beeku immoo Gaatur jaaniini warruma Hararii dhalatee kan naannoo san lolchiisu. Bakka tana waggaa bultii 15 bullee hidhaa gannu dhiisan. Wanni ni yaade jechuma jaarraa kana obsu arma keessatti. Eega bahaa bu'ii yeroo dheertuu nu fudhachiise buunee maal jettaniin hidhannoo tana hidhannee karaa waraana bilisummaa deemna hayyee jechuudhaan Oromoo bakka jirtutti wal dammaysinee guyyaa tokko yeroo salaata zuurii dirree akkanaatti haa walitti dhufnu jechuun namni 400 ga'u akkuma jenne kanatti hidhannoodhaan bakka takkatti dhufe. Namni hammi kun qawwee baazuqaa jan tataankii dhoytus ni qaba. Qawwee maxariyas jakan Girnoof jan kana harkaa qaba. Kanarraa kaaneeti if dhabeellee karaa fadis qajeellee nama katabee mayyuu ja'aniin wal qunnamne isaatu jaarraa abbaa gadaatiin isaa goda keessatti taa'ee Oromoo dammaysu jira. Maaliin Oromoo dammaysu jira? Makiinaa 3 qaba jechuutan feebka dhaabbatee kana taa'eeti waraqaa tana facaasa magaalaadetti Oromoo teenya kaajee isa akkas goda keessa jiru sani waraana nama 375 ati namninis maal jettaniin karatti wanni adda addaa ta'uudhaan namni hammana gayu jaarraa wal qunnamne. Gooytaan agalatoom. Duuba hoggaa yeroo wal qunnamne geeraroo tokko jemmalle akkatti